stimulus check inni lammaffaa fi unemployment benefit eessa ga'eera. Akkam jirtu Faisaan jedhama Best One Financial irra. Kaleessa galgalaa Dimokiraatiin fi Riippaabilikaaniin stimulus check isa lammaffaa fi unemployment benefit irratti mari'atanii waliigalteer ga'anii turanii. Egaa stimulus checkiin lammaffaa kuni fi unemploymentiin extensioniin kuni biiliin isaa barreeffamee xumuramee irratti mallatteeffame tuma ta'uyyuu odeeffannoo arganneerraati. Tokkoffaa stimulus checkiin lammaffaa akka kennamu mirkaneeffanneerra. Stimulus checkiin lammaffaa kun immoo nama tokkotti $600 daa'imaafis akkasuma $600. Stimulus checkiin lammaffaa kana kan qualify godhu namni stimulus checkii isa tokkoffaa fi qualify ta'e stimulus check isa lammaffaa kanaafis qualify ta'a jedha. Inni kaani unemployment benefit. Unemployment benefit amma namoota baay'ee jala December 26 kana dhumaa jira. Egaa unemployment benefit kanas immoo amma torbee 11f achi butaniiru jechuudha. Dabalata torbee 11 fi akka unemployment benefitiin kafalamu kanas waliigaltee raga'aniiru. Unemployment benefitiin kuni torbeetti $300 $300 torbee 11tiif kennama. Yoomii qabeessa jedhu hin murtoofne most likely December dhumaa kana jalqabeeti. Inni kabraa kan irratti walii galanii PPP loonii ammas dabalata kennuufidha. Warra daldala qabanii fi warra biizinesii qabaniifidha. Kuni hojjetoota 300 gadiif warra qabanii fi kan kennamudha. Itti dabalatatti PPP loonii kana fudhachuu fi dhaabbatoonni yookaan immoo warri daldala qaban suni applicationii isaanii wajjin kan isaan mirkaneessuu qabanii sababii balaa COVID-19tiin biizinesiin isaanii kasaaraarra buusaa kan agarsiisu dokumentii dhiyeessuu qabu jedha. Egaa kana fakkaataa odeeffannoo nama arganne. Egaa guyyaa dilbataarraa halkan walakkaatti biilii kana barreessanii fixanii too irratti mallatteessu President Trump irratti mallatteessa jedhamee eegama. Egaa akkuma xumurametti update singoonaa ammaa fi kanuma qabnaa nagaan nu ta'a.